Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fayyaa kabajamoo qaqqaalii darsiin teenya egaa akkuma itti fuftee jirti. Aara bareedumina fuula dubartiitii fi qodaa irratti manuma keessatti waan mana keessa jiraarraa akka tajaajilaman koosmootiksii haalaa bitan odoo hin ta'in manuma keessatti kuduraa muduraarraa akka fuula isaanii ittiin addeeffatan, ittiin bareeffatan, ittiin ammoo finniisarraa fi haala alarjika adda addaarraa ittiin walaba taasisan san irratti hunduu akkasitti wal barsiisuun akkuma itti fufee jira. Paartii tokkoffaa dabarsine gaa'ee har'a paartii lammaffaa irratti irraa so'ina irra dawaa lama barana. Dawaa lamaan san akka irraa fayyadamtan abdiin qabaa galatoomaan isiniin jaa waan isin hin galle gaafii fi yaada qabdan nuuf barreessaa nuuf bilbilaa isiniin jenna. Kanaaf nu hordofuu keessaniif galatoomaa gaafii yaada qabdan nuuf dhiyeessuu keessaniif galatoomaa. Namoota baay'eetu dabalee irraa fayyadamaa jira. Kanaaf hedduu galatoomaa. Mana teenyee bakkuma jirru wal fayyaduun bareedaadha. Haala yeroo ammaa tanaa haalamni guutuun harka keenya deebi'a kana keessatti namuu waan qabu bakka mana teenya akka wal fayyeessinu hin jaa. Kanaaf galatoomaan isin hin jaa. Maaliif beekumsiiniif qabeenya qoosnee teenyuunis biruma deemna malee faayidaa hin qabu. Yoo asirra ol baafnee immoo namni tokko sababa keenyaan fayyadamee nuuf zalaalamii faayidaa qaba jechuudha. Kanaaf hedduu galatoomaan isin jaa gaafii yaada qabdan nuuf dhiyeessaa. Beeksisa sabalamantarii kennan kaaniin akkuma itti fufee jira. Bakka jirtanii du'aa godhaa isin jaa galatoomaa amma karaa dawaatti haa deemnu. Dawaa lama baranaarra kan fuula namaa bareechuu kan fuula akka nama sargii jiru akka nama aruuzaa seenuu deemuutti bakka silaa koosmootiksii seenan daran caala manuma keessatti akkaataa itti bareeffatan jechuudha. Fuula addeeffatan irraa so'inu. Nu hordofaa isin afeerraa keenya. Galatoomaa isiniin jenna. Kanaaf jalqaba irratti gogaa adii fi gogaa addeeffachuu fi takkaa'uu salphisuu gurraachomina irraa karaa adiitti yoo jijjiirrachuu barbaadde takkaa'uu bareechuu yoo feete dubartiin takkaa'uu akka nama aruuza seenuu deemuutti guyyaa aruuzaa sargii sanitti fuula isii bareechitee ibsuu yoo barbaadde manuma keessatti waan isin fayyadamtu irraa so'ina. Nu hordofaa. Kanaafuu gogaa addeeffachuu fi bareeffachuu keessatti maal fayyadamanii mana keessatti. Kanaaf bishaan kubbaayyaa tokko ni fuuta. Bishaan kubbaayyaa tokko ni fuuta. Takkaa'uu walakkaa kubbaayyaa ni fuuta. Isa san katilee takkaa distiin naayixaa ibiddarra keessa hoggaa ibiddarra keessee booda roozmarii kana keessan naayixaa. Roozmarii hodee fuutee keessan naayixaa waliin danfistaa jechuudha. Hoggaa roozmarii fi bishaan waliin danfe fuutee keessaa jechuudha. Keesseetii ammas lammaffaa zaatar fuuta. Afaan Oromootti timiriis nama jaaniin zaatar immoo kan itti beeku timira nyaatan sanii miti. Zaatar jaamaa timrii jaa afaan Oromootti kan naannawaa keessanitti gaa waan jaamuu isintu beeka. Kanaaf kunoo footoon isaa taasira yoo ta'an sirra isin kaayatiin jira. Kana keessatti footoo kana keessatti mirri waan hin jirreef jecha akka footoo asirra jirtu kana ta'e adda isinii baatti jeetii yaada. Kanaaf galatoomaan isin jaa zaatar kana ni fuutaa. Kanaas kubbaayyaa tokko wajjin fuutee danfista kophatti. Kaanis danfittee kopha qabaadhu. Roozmarii danfistee kubbaayyaa tokko lafa jira. Kanaas ni danfista kubbaayyaa tokko deegaa 15 danfista jechuudha. Achi booda jalaa miirteetii waliin naayita. Bishaan isaan lamanii hoggaa waliin naayitee booda zayituun fuuteetii maanka tokko zayita ejersaa jechuudha. Zayituun fuutee maanka tokko itti naayite isa kanatti. Eega itti naayitee booda walii garagalchitee waliin laayitee eega waliin laayitee booda daqiiqaa 45 fuula keetii irra dibattaa jechuudha. Fuula kee bareeffachuu deemte taanaan fuula keetii irra dibattaa jechuudha. Akkasii deegaa 45 irra teessiftee bishaanuma qabbanaadhaan dhiqatta. Bishaanuma mana jiruun qabbanaadhaan. Danfistuu mattiin goote jechuudha. Bishaanuma qabbanaan irraa dhiqxa. Haala kanaan deegaa 45 gootee irraa wanna goota torbaanitti marra lama fayyadamta fuulli kan kee akka ajaa'iba yeroo hunda ifaa deemaa jechuudha. Waan silaa alarjii fi waan silaa coraan du'eetii fi finniisaa fi bakka waan adda addaati aduun si gubeef kana hunda irraa bakka dandeettii irraa walaba ta'uu harkataa jechuudha obboleen keenya. Kanaaf
obboleettii biyya qaalii obboleen kiyya qaalii namoota fuula bareeffachuu fedhan haala kanaan qodaa fuulaa tolfachuu danda'a. Dubartoota keenya akka irraa fayyadaman abdiin qabaa jechuudha. Darsii nama barachuu jiru ta'u dubartootaati jechuudha fuula bareeffachuu keessatti. Manuma keessatti waan bareeffatanii jechuudha. Kanaaf dawaa tokkoffaa baranna kanarraa waan isin hin galiin yoo jiraate gaafii fi yaada qabdan nuuf barreessaa nuuf bilbilaa isiniin jenna galatoomaa. Kanaaf dawaa lammaffaa kan barachuu yaanu olveera. Olveera jechuun wanni ejersa. Ejersumama yeroo kana baadiyyaa bakka jiru kan kanuma jechuudha. Kanuma fuutee irraa hamtee qulqulleessitee waggaa qulqulleessa booda. Olveeraa jechuun gogaa tasgabbeessuudhaa fi jiidhina gogaaf kannuu keessatti gogaa keenya kan goggoge jiiseeti akkasumas qaama keenya fuulaa kana tasgabbeessaa jechuudha. Ifina kanaaf. Olveeraan biqiltuu akkaan alamarraa dinqisiifamaa ta'ee lakkaa'ama. Koosmootiksii hunda keessatti ni seena. Olveeraa kana koosmootiksii keessatti illee ni naqan. Maaliif akka ifina kennuuf jiidhina fuulaaf akka dabaluuf jecha. Kanaaf olveeraa akka fayyadamtan isiniin ajajaa ejersa wanna hargeessa akka fayyadamtaniin isin gorsa. Fuula dibachuu keessa jechuudha. Obboleen keenya kan dubartoota. Olveeraa biqiltuu dinqii filatamaa jedhamee addunyaarraa beekame jira. Maaliin jennaan veetaaminootaa fi albuudootaa fi koombaawundoota farra infilaamaatoorii, farra dhukkubbii fi laalaa fi akkasuma farra finniisaatii fi farra alarjikii qaama balleessaa hunda kan ittisuu dandeettii qabaa jechuudha. Albuudawwan farra dhukkubbii fi laalaa fi alarjii kan nurraa ittisuuf keessaa qabaa jechuudha. Kanaaf hedduu of keessaa qaba. Olveeraan ammas akkasuma rifeensaa fi gogaa fi baay'ee faayidaa qaba. Faayidaan baala kan olveeraa kana lakkaa'amee hin fixamu jechuudha. Asirratti waan fuula bareechuu irratti hundaa'ina jiru jecha xiqquma xiqqoorraatu hin malee waan lakkoofneef hin nuti. Gizee biraa isa bichaa waan inni faayidaa ta'eef waan inni dawaa ta'e irratti isiniif hin dhiyeessa. Kanaaf ammaaf fuula bareechuu keessarra waan jirruuf faayidaan isaa fuula bareechuu keessatti gogaadhaaf bu'a qabeessa ta'e barbaachisaa ta'e filatamaadha. Waan silaa fuula dibamu hunda keessa koosmootiksii hin qabi. Waan looshinii hin qabi waan fuula dibamu waan dibata qodaa namaa hunda keessa jira jechuudha olveeraan. Jiidhinaaf itti fayyadamanii. Achuma tuqaawwan jechuun tuqaawwan akka dukkanaawaa waan akka godaannisaatii fi finniisaatii fi bakka waan heenan deemne namatti hafaa hunda nurraa mancaasaa jechuudha. Buusuuf kan nama baay'ee kana hundarraa qulqulleessuuf nama gargaara jechuudha. Kanaaf waggoota hedduu dura odoo qaroomni teekinooloojiin dhufin duraas isa kana fayyadamaa turanii jechuudha. Kanaaf olveeraan hedduu fuula bareechuu fi fuula qulqulleessuu keessa barbaadamaadha jechuudha. Galgala keessattuu olveeraa san zeeta olveeraatii fi looshin takkaa'uu zayituun waliin laaqanii yeroo rafuu deeman qaama dibatanii fuulaa fi harka dibatanii rafan akka ajaa'iba laslaasaa godhaa jechuudha. Halkan dhugaa bulaa jechuudha fuullee kana. Gogaa jiidhina kanaaf olveeraan amaloota baay'ee olaanaa ta'an kan of keessaa qabu yoo ta'u dandeettii ajaa'ibaa gogaa jiidhina dabaluu keessatti wanni olveeraa gahaa hin jiru jechuudha. Kanaaf jecha gogaa uumamaa kan asiin du'ee coraa uumamaa kan nama keessa du'ee nama harara jijjiirame kana sirraa hambiseeti haara coraa naziifa meerisuu irra dandeettii qabaa jechuudha. Kanaaf qaama keenya qodaa keenya kan fuulaa akkasitti haaree akka uumamu kakaasaa jechuudha. Gogaan kan du'e immoo akka irraa harca'u taasisa. Fuula addeessuuf hira baleechuuf fuula kunuunsuu keessatti olveeraan baay'ee takka barbaadamaadha jechuudha. Kanaaf hargeessi hedduu barbaadamaadha. Fuula bareechuu keessatti akka itti fayyadamtan abdiidhaan qaba. Rakkoolee garaagaraa finniisawwanii fi alarjikaa fi aduun nama gubuu fi aarrii kushiinaa keessaa fuula nama dha'uu keessattis hedduu kana hundarraa nama qulqulleessaa jechuudha. Kanaaf
dawaan keenya irraa sadeen kana kan barannee kanaaf waan baratan kana irratti gaafii isin dhibdee fi yaada qabaatan nuuf dawwaltanii gaafachuu dandeessan, rakkina dhibdee biraatiifis dawwaltanii gaafachuu dandeessan. Kanaaf hedduu galatoomaa isiniin jenna. Meesar Supplementary Clinicaliin iddoo sa'a galgala sa'a takkarraa hanga sa'a 3 jidduutti dawaa barbaachisaa ta'e kan waa hundaaf barbaadamaa ta'e ijoo isaa mana keessa kan jiru waan nyaatanii dhugan akaakiltii irraa tamma akaakiltii nyaannu tanarraa tun maaliif daawwatu maaliif faayidaa qabdi waan jedhamu barsiisuu irratti adda durummaan argama. YouTube kana sabiskiraabii godhaa, maatii ta'a, akka viidiyoon haaraan isin dhaqqabdu godhaa, bakka jirtanii mana keessatti karraa fayyadamtan abdiin qaba. Akkasumatti ammas dabalataanis tajaajila qinxaarotti daqiiqaa 30 keessatti agalgiloota kannaa bakka isaaf ilaalan malitti agalgiloota kannuu irratti beekama. Akkasumas laamshoo, gaggabduu, qabbanaa, buudaa, siirii if wallaaluu fi bakka hojii jibbuu fi if jibbuu fi rakkina adda addaatiif saaxilamuu dhibdee nama geessitu hundaa'u tajaajila wallaansa gahaa kannuu irratti argama. Kanaaf hedduu galatoomaa isiniin jenna. Tajaajila keenyarraa agalgiloota fudhachuu keessanitti baay'ee gammanna. Kan maatii keenya ta'uuf hedduu isinirraa gammanna. Gaafii fi yaada qabdan nuuf dhiyeessaa, nuuf barreessaa, nuuf bilbilaa isiniin jenna. Hanga darsii biraatiin bareedumina fuulaa, bareedumina qodaa fuulaa bareeffachuu irratti darsii biraatiin dubartoota keenya obboleeyyan keenya walitti deebinutti nagaan nu turaa isiniin jaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.